akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbii keessatti akkaataa kamiin qabxii barattootaa ida'uudhaan averejii baafne sadarkaa barattootaa baafna kan jedhu waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa irraa keessatti immoo akkaataa kamiin sadarkaa erga baafnee booda qabxiiwwan barattootaa sana irratti dhaabbannee barataa kutaa ta'anitti darbee fi barataa kutaa ta'anitti hin dabarre yaada kan jedhu jalatti kufeera yookaan darbeera akkaataa kamiin jechuu akka dandeenyu yookaan koomentii akkaataa kamiin akka itti kenninu kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni miseensa haaraa taatan gara fuula yuutuubii kiyya dhuftanii sabiskiraayib tuun waliin akka hin baane isiniin jedha. Kanneen miseensa taatanis hiriyoota keessaniif qooduudhaan beekumsa qabnu waliif haa qoodnu jedha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya irratti yeroo dabarru kutaa darbii keessatti bifa kanaan sadarkaa barattootaa baafneera jechuudha. Sadarkaa barattootaa bifa kanaan baafneera. Barataan tokkoffaa ba'e, lammaffaa ba'e, sadaffaa ba'e eenyudha kan jedhu baafnee turre. Har'a immoo kan waliin ilaallu maalidha? Barattoonni kutaa ta'anitti darbaniiru moo hin dabarree jennee akkaataa darbiinsa qabxii darbiinsa barataatiin yaadatti kennina jechuudha. Kanaaf eessa dhufnee yaadatti kennina? Addana dhufnee if action kan jettu jirti. Yoo if action asiin qabdan ta'e logical kan jettu jala dhattaniitu logical kan jettu jala dhattanii if action barbaadattu jechuudha. If action kanarratti cuqaasanii isaa booda maal goona asirratti seelii darbiinsa fi kufiinsa barataa murteessoo yookaan average irratti jechuudha. Seelii isa jalqabaa irratti kilik goone isaa booda mallattoo irra guddaa yookaan wal qixaa galfannee jechuudha. Irra guddaa yookaan wal qixaa jechuudhaan qabxii meeqaa olitti qabxiin darbiinsaa kan jedhu qabxiin darbiinsaa qabxii 50 ol ta'umsaa beekamaadha. Kanaaf 50 jennee kaane asitti yaadni nuti kennu maalidha? Yaadni nuti itti kennu maalidha? Darbeera kan jedhu jechuudha. Darbeera inni barreessina jechuudha. Darbeera asitti immoo hin dabarre yookaan kufeera jenna jechuudha. Hin dabarre inni barreessina jechuudha. Isaa booda gaafa kana kenne keessaa baanu barataa qabxii 50 ol fide darbeeradha. Barataa qabxii 50 gadi fide immoo hin dabarre jedha jechuudha. Kanaaf mee ilaallu jennee ilaallu. Isaa booda mee kana diraagaa goonu jechuudha. Asii gad akkuma baratame diraagaa goonu haa ilaallu. Amma yoo fudhannee ilaalle jechuudha. Barataan kuni qabxii 50 gadidha waan ta'eef hin dabarredha. Hin dabarre kan jiru kan biraan kunoo barataan kun qabxii 50 gadi fideera waan ta'eef hin dabarre bifa kanaan yaadatti kenna jechuudha. Bifa kanaan yaadatti kenna. Bifa kanaan barataa darbee fi hin dabarre adda baasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf barsiisonni yeroo qabxii barataa hojjettanii bifa kanaan roostera gaafa hojjettan jechuudha. Bifa kanaan barataa darbee fi hin dabarre adda baasuu dandeessu. Har'aa fi barumsi keenya asumarratti yoo nu ga'e kutaa taanu keessatti akkaataa kamiin gireedii akka baafnu kan waliin ilaallu ta'a. Ammasitti nagaannaa turaa jecha namoonni miseensa haaraa taatanii fuula yuutuubii kiyyatu sabiskiraayib godhi akka biraan dabareen jira. Horaa bulaa galatoomaa.